Filannoon duudhaalee sirna dimookiraasii keessaa tokko yommuu ta'u, akkaataa qajeelfama boordii filannoo biyyaalessaan namni umriin isaa waggaa 18 fi isaa ol ta'e filuu qofa osoo hin taane filatamuufis mirga guutuu qaba. Haa ta'utii garuu filannoowwan darban keessatti dargaggoonni filachuu malee filatamuun akka mirgaatti ilaalamaa waan hin turreef filannichi hirmaachisaadha jechuun nama rakkisa. Filannoon marsaa torbaffaa filannoo marsaa ja'affaarraa muuxannoo fudhachuun dargaggoonni hedduun kaadhimamuun dorgommiif dhiyaataniiru. EMN Pilaasis dargaggoonni kaadhimamanii dhiyaachuun ijaarsa sirna dimookiraasiif gaaffiin dargaggootaa dhageettii akka argatuu fi dargaggoonni olaantummaa yaadaatti akka amananiif bu'aa maalii qaba jechuun dargaggoota filannoo marsaa torbaffaaf kaadhimaman gaafateera. Paartii badhaadhinaa dabalatee paartiileen morkattoota dargaggeessa hirmaachisuu eegalanii jiranii jechuudha. Kun waan sirni kenne falmii gaggeeffamaa jiru keessatti dargaggeessi akkaataan inni itti waa dhiyeeffataa jiru akkaataan inni itti dubbatu mataan isaa karaa bilchina qabuun dubbachuu eegalee jira jechuudha. Kana jechuun immoo ce'umsa dimookiraasii amma jalqabame kana ceesisuu keessatti ga'ee mataa isaa qaba. Dimookiraasiin akka hojiirra oolu nu umurii keenyaan seenuuf galmoofnee jirra. Sirna dimookiraasii san nuuf kennameera. Akka sochoosnus immoo magaalaa kana keessa akka sochoonni akka feenetti filannoo kana sosochoosnus immoo mirga akka durii sanii olitti ifa ta'ee jira. Kanaaf itti hirmaannee kana sochoosuu jechuun tokkoffaa sirna dimookiraasiitiif gaarii ta'a. Walqixxummaa agarsiisa. Gaaffii fi fedhii dargaggootaa eenyuyyuu caalaa sirnaan hubattee kan dhiyeessuu danda'u warreen umrii sana keessa jiran ta'u dargaggoonni filannoo marsaa torbaffaa kanarratti dorgomaa jiran kunneen dubbataniiru. Dargaggeessi maal barbaade waan jedhu guutumaan guutuutti namni beeku dargaggeessa jechuudha. Kanaaf bakka bu'aa isaa immoo gara siyaasaatiitti fidatee bakka bu'aa sadarkaa mana marii bakka bu'ootaatti haa ta'u, mana marii magaalaa Finfinnee haa ta'u, caffee mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u. Kana keessatti gaafa ofii qaama waan hirmaate maal ta'a dargaggoota isa duuba jiraniif bakka bu'ee gama siyaasaatiinis gama diinagdeetiinis gaaffiiwwan gama hawaasummaatiin jiranis maal godha hin argata jechuudha. Gaafa waa sochootu kan namni jamni taphatu sammuu keenyatti kan barame yaada nama jabaati. Yaada kaasuu danda'u jenneellee hubachaa turre jechuudha. Amma garuu dargaggeessa achi keessatti hirmaachuu jechuun siyaasa biyya kanaatiifis bilchina kan uumudha. Ga'umsa kan kennudha. Hubannoo kan kennu yaada dargaggeessaa nama dargaggeessa ta'etu beeka. Dargaggoonni kaadhimamanii filatamuuf dhiyaachuun yaadatti amanuu fi tasgabbaa'anii dubbii akka laalan taasisaa jedhan. Humni ho'aan kun yeroo itti waa cabsitee waan hundaa itti injifachuu malee injifatamtee galuu namatti fakkaatu miti waan ta'eef kun immoo yaanni namni biraa akka jirus yaadachuudha jechuudha. Ilaa fi laamee wanni jennu sun marii fi marabbaa wanni jennu sun gaafa teettee nama wajjin mari'attu gaafa teettee nama wajjin waa laaltu wanni ati fudhattu maali yaada. Yaada keessattoo yaanni keetis kan kootis walitti makameetiin kan nama biraa mirga nama biraallee eeguutti ceeta jechuudha. Yeroo argaa jirtu amma afaan hin qabsoo siin jedha dhaloonni tokko tokko ijoolleen tokko tokko. Gaafa qabsoo ta'u garuu waan dhugaa san adda baafattee waan mo'ataa ta'u qabattee ta'u qaba. Akka dhuunfatti gaafa hin galu yaada uummataa tan dhiyeessa jedheetaniin malee biyya kana fonqolche jedheeti miti kan hin galu. Garuu yaada kufaa yoo ka'e yookaan immoo kan hin kaane hoo jiraate fudhadhee tanan seena jechuudha. Kan achi jiru yoo ka'e falmuuf. Kan asii achitti ka'uu hin dandeenye immoo fuudhee galee uummata kan fayyadu falmisiisa ta'ee mo'atee akka uummataaf fayyadu gochuudha. Jijjiiramaa fi hojiilee hangammatti hojjetaman keessattis ashaaraan dargaggootaa olaanaadha kan jedhan kaadhimamtoonni kunneen filannoo marsaa torbaffaa milkeessuu keessattis ga'ee keenya bahuu qabnaa jedhan. Filannoon kun filannoo nagahaa kan tasgabbii kan fakkeenyummaa qabu kan Afrikaan biyya keenya itti hawwuu danda'u haqa qabeessa akka ta'uuf dargaggeessi shoora olaanaa qaba jechuudha. Nuti immoo wanni kun akka karaa seera qabeessaatiin akka inni raawwatamuu danda'u rakkoon adda addaa kan kaane waan sana tiikfachuun biyya keenya tiikfachuudha. Waan sirrii filatanii waan ta'uu qabu filatanii biyya kana akka ceesisuu qaban dargaggeessa irratti hirmaachuu qabu. Kana malees nageenya biyya kanaa kan eegsisu seenyu dargaggeessa filannoo nagahaa filannoo mo'ataa si'ataa kan ta'ee fi kan sirna keenyaa akka ta'etti ilaalanii dargaggeessi filannoo kana haala gaariidhaan akka filatan ergaa dabarsuun barbaada.